farree gaafin an akka na dhibde sirbi kee yoo mileenaatillee mileenota hedduu laalamaa jira. Dhageettillee Oromoo biratti argataa jira. Maaltu awwaardii Hacaaluu irraa si hambise? Takkaa hirmaattee achi keessatti filannoo san keessa seentee beektamoo achuma seenne moo inuma nagarregaa yeroo hedduu awwaardii san irratti wanni kun maali? Awwaardii Hacaaluu irraa koomii hin qabu ani awwaardii Hacaaluudhaa dhiyoon tana jalqabee fuula dura hirmaadhee akka walli isaan tokko badhaafamutti badhaafamuun hin danda'a. Awwaardii Hacaaluu irraa ani koomii hin qabu. Akka walli isaan tokko hirmaatutti akka madaala isaanitti gaafa na dhiyeessan itti badhaafamuudhaaf qophiidha. Garuu awwaardiilee san dura godhaman gartee sanirraa koomii gurguddoodhaan qaba. Maaliif jennaan OBN illeen awwaardii dhiyeessee ture eega kaafteefuu ani bar waa hedduu dubbachuun fadhu bar maaliif dubbadheef miidhaan irra fidjee waan hin yaadu jechuudha si galee. Hajjirru keessa biitiin keessa jiru Afrikaa Itoophiyaadhaan jira si galee. Waa dubbachuun fadhu. Gaafa bara 2018 sirbi karratee san duraa ka ammaan tana miliyoona 20 seenee jiru kuni saniin dorgome wallistoota 50 waliin nu fidanii wallistoota 50 keessaa tokkoffaa bahee wallistoota 10 waliin nu fidanii wallisaan keessa hin jirre ani birraa qofa hundi isaanii ni jiran wallistoota 10 waliin nu fidanii wallistoota 10 keessaas wallistoota 20 waliin nu fidanii 20 keessaa tokkoffaa bahee 10 waliin nu fidanii 10 keessaas tokkoffaa bahee 5nis waliin nu fidanii 5ffaa keessaas tokkoffaa bahee ni beeka hawaasni ni beekan isin jiru gaafa san mo'aatiin ture sadarkaadhaan gadoo dhufe xumura irratti garuu bishaan dhuudee jechuudha dubbiin namni badhaafame siin jiru suni amma dubbachuun fadhu asuma irratti hin dhaabee bira dabraa. Thank you. Abdi silaagaan awwaardiidhaan immoo amata lama dura isaan kan hordofaa turan ture akkaataan isaan artistoota gaayid itti godhan namni mormana irraa muru hin jiru sodaata akkas hin qabu yoo dhugaa kan dubbannu ta'a. Haala biraa keessatti agarraan poostuun godhee jechuudha. Arga booda hanga awwaardiin haqaan nama keessummeessu dhufutti biyyattii Itoophiyaa tana jedhamtu sana keessatti sirbi xiyya awwaardii takka irratti illee akka hin baane beekaniin dubbadhee jira jechuudha. Poostii godheetiin jira. Amata lama dura ni yaadattan. Inni argee jiraate jechuudha. Hin barbaadu awwaarduma takka keessatti sirba xiyya hin hirmaachisinaadhaa jechuun dhimmiina dabarsee jira jechuudha. San booda namni hirmaachisin jiru jechuudha. Hanga haqaa dhufutti jee gamanumaan ani Hacaaluu awwaardii irraa koomii hin qabu. Anaaf Hacaaluun awwaardiidhaan nagaa walitti. Thank you. Ibsaa caaltu hojjechuunis galatoomaa yeroo takka isinillee jalatti isin guddiseetiin baraan. Yoo waan hunda nagaa fattan beeke ani waa hedduun gaddiigaa iccitii isin hin beekne hundan gagguura waan isin aarsaa waan hawaasa. Akka dhiistuuf dhiibbaa kara faamiliitiin sitti godhanni jira. Ani maatiin tantee hundi ni jiranii fageerratti. Akkuma reefun tan si himetti maatiin kiyya hundi hin jiranii. Yatiimummaan hin guddadheen sin jee obboleessa tokko qofaan qabaa. Obboleessa tokko qofaan qabaa. Innis Jaafar Sulee jedhanii. Akkaan itti yataamoo danda'e immoo abbaan kiyya Sulee Mahammad warra mi'ee isootii bara akka Itoophiyaatti bara 1983 wareegamee qabsoo keessatti wareegamee lola daangaa jechuudha Somaalee fi Oromoo jidduutti gaggeeffamee abbaan kiyya gartee guyyaa isniinaa lola guyyaa lama walitti dhaabbateen akka dhiiratti nama meeqa kuffisee ififillee kuffee jechuudha. Gartee wareegamtoota qabsaa'ota hedduu aarsaa xiqqaa kafalamtu miidiyaa kanarratti faarfama yeroo hedduu warra aarsaa wareegama gurguddaa kafalanii
abbaan kiyya tokko abbaa kiyya qofaa miti gartee qabsaa'ota hedduu maqaan isaanii haa awwaalamee jira jechuudha. Nasiiba hiree takka takka irra guddaa gartee saamicha seenaadhaati gartee irra guddaa saamicha seenaati namni wanti iyyuu abbaa kiyya akkasittiin dhabee gaafa gartee abbaan kiyya du'e sanii anaa fi obboleessi kiyya magaalaa Meesoo jiraanna ture. Abbaan kiyya eefa du'e booda diinni magaalaa fudhatee gartee dhalaa garaa qabdu keessaa ilmoo dhoosee baasee qaluu ture jechuudha. Uumma dhiira taate dhabamsiisuudhaaf gartee nuti illeen firri abbaa kiyyaa akkasitti bakka du'uu geenyetti anaa fi obboleessa kiyya. Abshir. Rabbi rahmata haa godhuuf. Yifama Washington haasawaa. Yaa yifama abshir. Akkasiin magaalaa Meesorraa nu baasanii baadiyyaa galle jechuudha. Baadiyyaa galle re'ee fi horii eegeetiniin waggaa muraasaaf baadiyyaa waaccuu jaamtu biyya akaakoo biyya galle akkasitti ummaan tiyyammoo san booda lubbuudhaan ni jirti yeroo san dhuftee baddeessan nu galchite waggaa turtii waggaa 10 booda abbaa kiyya booda waggaa 10 turtee ummaan tiyyalleen akhiramtee ummaan tiyyaa sabni isiidhaa Yamaniidha Oromoodhaa miti abbaan kiyya Oromoodha ummaan tiyya Yamaniidha saban jechuun garanumaanuu akka eenyummaa kiyya beekaniifin ifaanifatti dubbata. Akkasitti ummaa tiyyas faaliif dhawee sababa dhukkubaatiin gartee addunyaa kanarraa bara 93tti boqottee jechuudha. Akkasittiin san booda haareetti yatiimummatti bahee barumsas muraa jiruun addunyaa tun gis takka gadi gis takka oli ani gartee seenaa tiyya irraa gaaf takka sirba waggaa 7 dura bifa keessatti ni yaadadha guyyaan ijoollummaa tiyyaan hamileen na cabte gaafa yatiimummaa maatii toodhamnaan mana na ijaarratte si irkoo naatee asiin nagahe galatoom yaa rabbii kiyya jeeqaniin itti rabbii kiyya galatoomfadhe jira. By the way ilmi namaa tokko har'a Farhaan Baddeessaa beekamee gartee sirboota isaa jaalalaa kana lallaan kilippii isaa bareedaa kana lallaan namu seenaa nama gaddisiistu if duubaa qaba. Sigalee background if dandee qaba. Hojiiwwan qulqullina qabu even Oromoo bira kutee gartee hanga sadarkaa Arabaa fi Somaalee fi sabaa-sablammoonni bira warree afaan Oromoo hin beekne illee dhageeffaturra sirbagee aartii Oromoo illee hedduu ol guddistee wanti asirra gabaabsee si gaafadhu Osfaanaadhaaf yeroo takka qaadhimamtee turte. Osfaanaa jechuun sagantaa guddaa Ameerikaatti waggaa waggaa irraa gaggeeffamu waa'ee dhimma ispoortii kubbaa miilaatii wajjin wal qabatee aartistoota biyyarraa afeeree geessaa waan san irratti yeroo takka afeeramtee akka turte gartee qubaan qabaa. Osfaanaan sanii akkamitti waan san addaan mure moo sagantaa saniitu siif hin qabamin immoo akkamitti waan san irraa oolte kamis na afeere? Okay, gaafii bareedduu na gaafatte. Abiyyi dhiyoon tana maal jee osoo man tiktoka laaquutiin harkee onna sanii biyya miskiinaa keessatti jee yoo maatiin tantee tujjaara taatee nama si gargaaru qabattee jireenya bareedaa jiraattellee ati miskiinaa sababni Ameerikaan daga jettee yoo imbaasii Ameerikaadhaa deeyitee ilmoo biyya nama biyya miskiinaa waan taateef jecha imbaasiin Ameerikaadhaa sin dabarsuu jedhe. Kanaaf Osfaanaan haa galatoomu irra deddeebi'ee natti ergaa ture jechuudha. Imbaasiin Ameerikaadhaa immoo na darbee jechuudha. Kana imbaasii Ameerikaatiin na kuffisee carraa biraatis hoggaa naa laatan deebi'ee carraa saniif fayyadamee ammas illee numan dhiyaadhaa jechuudha. Gama isaaniitiin warra Osfaanaadhaa wanni koomadhu hin jirtu jechuudha. Haa galatoomani hoggantoonni Osfaanaadhaa. Takkaana jalaa nafne ammallee naa ergaa jiranii fura durallee na gargaaranii imbaasiin Ameerikaa carraa nuu kannee ulaagaa guuttannee dabarre taanaan hawaasa Oromoo bal'aa ummata jaalalaa sanirra dhayinee
taalentii keenya agarsiisuudhaaf fuula durallee qophiidha jechuudha. Nama kumaa fi 500 si daawwachaa jiru kana keessaa isaan bira guyyaa waan taateef toorri nama 500 olii namachi jiru jeetii yaada. Hooggantoonni Osfaanaallee waan kana dhageeffachaa jiranii bakka imbaasii Itoophiyaatiif maal gartee taasisa dura dhaabbataniillee isaan walqixxeessuu ni danda'an akka godhaniiti. Asumaanuu amata faraan Osfaanaa irratti akka agarru abdii qabna. Farree kiyya gaa hedduu galatoomee asirratti si harkadhee isiin kallattiin hawaasa duratti si dubbisuu kiyyaa fi sagantaaleen gama xumuraarra waan taateef asumattiin gabaabsaaf dee galatoomaayee. Galatoomii Diinaa Walii fi Safwaan dhufanii hirmaannaa keessaniif gaafii teessaniif galatoomaa ulfaadhaa isin jala naa turaa naaf karaa walitti dhaammanneetii wal gaggeessinaa kana gahaa naa turaa. Thank you wayyee galatoomaa ulfaadhaa. Farree walitti deebina yeroo dheeraa booda. Gaafiin gaa an akkanatti sa'a dheeraa turran jenne yoo xiqqaate sa'a takkaa fi daqiiqa 20 turra qofa jeetiin dhufe jaalaltee hawaasni si qabu immoo sa'aadhaan hin daangeffamne dheeraadha. Even namoota as jala yeruma carraa takka jiru jiranii asumaan of kolchaa jennaanii yaada keetii irra dhaabne yaada kan ta'e itti nufuufiiti dhumarratti mana nu bareechii akkasitti adda baan asirratti immoo osoo fitin dura waan takkaan jaa waa'ee reefuun tana achi gala giiftii maal jaanii bareessu turanii ani yeroon laayivii seene fuul durallee isiniifin hima keessummaa kiyyaafillee giiftii kannaa jee isinin kadhadhu yoo isinitti tolee giiftii. Lama durarraa kaasee soo hanga ammaan kanatti illee ni beena meeqa keessatti galchina artistii jabaan jaalannuu fi dhugumatti immoo nama waa godhuu danda'u ni dandeessasi bagan dhaabbatiin fuula namaatis amma boodallee akka jabaattee bakka namni itti olitti argamte asfaatu abduu sirraa qabnaa si jaalanna hedduu isa qabanya wakkolchi waan isa keessa jiru baatti dhagaameetuma kaasuudha malee silaa sagantaa kanarratti waan kanaa kaasuun qabu ture waan beekurraa namni annin beekaa maaliif hin dhageenye namni kun takkaa fi waliin as tattaafuu waan jiruun kaase so jabaadhaa bakka ayyaa fi hin deebinamti. Isaati hedduu ulfaadhu miira keessan irraan galee hedduun si jaaladha. By the way ibsaan nama keessanillee na gargaaraa ture. Wallahi nama qarshii na ergaa asitti na gargaaraa ture. Gartee rakkina kiyya akka hawaasni beekuu fi akkan gargaaramu fedhee dubbate. Malee waan biraati. Yaa ammeenya biraati fi kanee wallaalee mitaanis nuti naaf galaan akka fayyatti. Galatoon ulfaadhu wallahi ibsaa kiyya hedduun si jaaladha. Malee hedduu si jaaladha. Na jiraadhu si jetti barbaada. Okay. Galatoon yaa gaarii abshii biroo. Wanni beeka. Yaa. Taatoo nu farree abshii waan biraa keessa wanni seenii wanni jirtu siigalee gubbaa kanaan qoqqoodna malee keessa keenya waan biraati jechumaa fi.